Waa kana Abumaas guddisa. jirtu Jirta kootu viidiyoo beera na bira ta'i sin tokko. Koo naan ciisaa jira Abumaas. maa ciistaati biyya lafaa akkamitti ciifta biyyi kafartee osoo jirtu. Dhaamsa tokkoon fudhee dhufe har'as. Eh, Duraan ji'a sadii naa kennaa isiniin jedheen ture dhugaadha. mm, Yeroo sana lallaaluudhuma barbaadeetanii. yeah. Amma immoo amma lubbuun biyya lafaa jirutti kiristaanummaa keessan jira nan barbaadina nan ga'ina isiniin gawan nagaatti. Kutee maali kanuma kutee bar awwanuma himate. Miliyoon dhageessanii Umuas, Dhaga'ee ustaata nyaata nyaachaa jira. ani baradheen duraan dhufee hin lallabuu naatiin kiristaanummaa isa kaan jiraadhu barbaadinaa jedhee. Abu Muaz, Ayyee. maaliif ortodoksiidhaan aan jette ati? No logoota profaayila kanaan ortodoksii waan kana qaba hin argine waan kala rakkee kana fakkaata. Ortodoksiirra musliima wayyaamu. Musliimni wangeeluma itti namannuu jedhan. Ortodoksiin immoo itti amanna jedhanii wangeelicha wajjin hin jiran. Kanaaf Eenteeno isa itti namanne wayyaan. Isa amanee itti amanna jedhee faallaasaa jiraaturraa isin warra itti namanne wayya. Eenteeno Pheenxeen kan inni macaafarra jira jechi pheenxee jedhu. ortodoksii macaafarra jira. Hin jiru. Pheenxeenoo macaafarra jira. Hin jiru. Pheenxeen itti dalayiddi macaafa. Hah? Pheenxeen itti dalayiddi macaafa. Pheenxee kan jedhamu hin jiru. Ortodoksii kan jedhu macaafarra hin jiru. Ittiin lachuutu ittiin Paawuloos hin dalagan beeku jedhe bar. Pheenxeen beeku Paawuloos. lachuutu ittiin dalaganii jedhe ka. Akkam? Maa ortodoksii qofa irratti ragaa baata. Ortodoksiin immoo nuti ortodoksii jedhanii of waamu kaa. Pheenxee nuti pheenxeedha jetteef hin waamtu. Pheenxee warra hin beekne kaa. Malee kiristaanummaa malee pheenxummaa jechuun ikkoo minima ayidalleem. Pheenxee jedhee kana waamee paabilik hin jiru. Pheenxee fi ortodoksii wanni jedhamu macaafarra hin jiruumi. Hin jiru. Okay, kanaafuu jarri lachuu ittiin dalaganiimi wangeela. Warra kami pheenxeen? Oh my goodness. Gurbaan kana. Okay. Ortodoksiin warra kami? Ani ortodoksiidha kan ofiin jedhan jiru. Pheenxee ofiin jedhu hin jiru. Ani miti kaa. Ani hin beeku. Ani pheenxees miti ortodoksiis miti. Okay, smiti ortodoksii akkamii beeyteeti? Oofishaalii chaappaa qabu. Ortodoks tawaahidoo Itoophiyaa kan jedhan chaappaa asxaa mataa isaanii qabu. Protestaantiin Itoophiyaa chaappaan qabdu? Hin qabdu. Protestaanti pheenxe jedhee chaappaan tokko hin jiru. Maqaan oofishaalii hin jiru. Okay, hin yaamnaa qoy pheenxee yaamnaa qoy. Laa bumuwaas na hubatteetta. Pheenxeen takka takka erga addaa jiran. Oofishaalii rijistir ta'ee pheenxe jedhee hin jiru. Ortodoks tawaahidoo jedhee garuu oofishaalii chaappaan Wangeela irraa moo maqaan ati jira. mootummaa bira baantamoo wangeela irraa haasa'u jirta? Wangeela irraa haasa'an jira bar. Hin jirtu wangeela irra lachuutu. Maaltu hin jiru? Lachuutu hin jirtu jedhe pheenxee. Eeyyee hin jiru hin jiru wangeela irra hin jiru. Waan wangeela irra hin jirre hin jiru. Kanaaf ani hin beekus hin jedhe. Okay, waan wangeela irra jiru lallabna ayyee amma. Eeyyee akkas. No wangeela irra jiru lallabna ishii. Tole. Amantaan qabduu meeti? Amantaan koo kiristaanummaadha. Kiristaanni amantiidha? Kiristaanni maqaa bartoota kiristoosii amantaan isaanii immoo kiristaanummaa jedhama. Kiristaanummaa fidi amantaan isaanii kiristaanummaa jedhama kan jedhu wangeela irra. Kiristaanummaa kan jedhu hin dubbifanne macaafarraa. Aboo kiristaanummaan amantiidha barattoonni Yesuus kiristaanummaadha amantiin isaanii kan jedhu. Ayi kiristaanni bartoonni Yesuus kiristoos maqaan isaanii kiristaana jedhanii. Kiristaanummaan immoo amantii isaaniiti. Pheenxeen takka pheenxee erga dhaame kaa. Haaluma taate biyya pheenxeen barbaadaa qo'e mebbo. Mee gara wangeelaatti kottu wangeela irraa walii wajjin No, dubbanna. ati akkam jeesee hojjaasa amantiin qabdu barate. Wangeelaa sin qabdu. Amantiin koo amantii kiristaanonni amananii Okay, macaafa lamaan na bira jira. Eeyo. Macaafa lama si garsiisaa qo'e. Andu eonos. Samaaniyaandii tokko samaaniyaandii as jiraaji tokko pheenxee ortodoksiiti. Kunis 66 fi 80 takka lamaan kanarraa kam fudhattaati? Qoy
lamaan ati natti agarsiiste kun waaqarraa gadi bu'e moo namatti tolche? Beeko namummaa tolche lachuutu. Bakka. Amma wangeela Ati kamiraan lallabuu deemta. Okay, kamiraan lallabdati. 60 takkarraa immoo 81 dha. Ani wangeelan sitti lallaba. Wangeela kamirraa? Wangeela Maatiyos, wangeela Yohaannis, wangeela Maarqos. Inji kabiraanatti lallabduumi? Achirratti aasunaan. Bakka kanaan alan baanuu miti? Eyyee. Eshi goobas dhageessan jiran. Biyya lafaa dhageessaniirtu. Ameen jedha. Okay, ayyee waan lallabnu. Okay, wangeelli afran kun kan eenyuti? Dubbii Yesuus Kiristoos. Qalbiin kotta. Wangeelli afran kun dubbii Yesuus Kiristoosi? Dubbii dhuguba'umsaati. Waa'ee Yesuus Kiristoos kan dubbatu, kan hojjete, kan inni dhugaa ba'a. Dhugaa baatudha macaafni sun. Wangeelli sun dhugaa baatu ofii masaa dhugaa ba'a. Okay, wangeelli Yesuus kami? Arfan saayii wangeela Yesuusi. Oh, wangeela Maatiyos, Marqos, Luqaas jedha kaa Yohaannis jedha. Wangeela Yesuusi? Lakka akkas hin jedhu. Akkas jedha. Okay, niin dubbisa kun gubbaarratti akkana jedha. Barakaatu gooftaan dhufaa jira harka kee ol qabi karaa Waaqayyoo. Fayyi maqaa isaatiin. Harki kee akkasirraa hin cinne Abu Muaz. Haa hin medhati immoo sagaleen kee akka hin duunne. Harki kee yoo cite garuu ittiin gaafatamu. Osati du'aan du'aan. Wangeela akkana jedha. Wangeela Luqaas jedha kunoo. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Luqaas caafee jedha. No, hin jedhu abboossirra kunoo sii banaa qoy kanarra. Dubbi innan kootee akkas jedha inni qabadhu. Inni qabadhu akkas jedha. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Luqaas caafee jedha. Wangeelli kun wangeela Maatiyos jedhamoo wangeela Yesuus jedha? Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Maatiyos caafee jedha. Waan jedhe wangeelli kun wangeela Yesuus jedhamoo wangeela Maatiyos jedha? Wangeela gooftaa mata dureen isaa akkas jedhee jalqaba. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Maatiyos caafee jedhee jalqaba. Maatiyos jedha. Wangeela Maatiyos kunoo si garsiisu? Isa Maatiyos caafee jalqaba taara boqonnaa tokko. jedhee ka dhugaa boqonnaa tokko dhahi. Nujiin ustaazee kiyyata boqonnaa tokko dhugaa ba'u jira jedhee. Dubbadhu inni qabu amantii lachuu keessan jiru inni dubbadhu. Ani kiristaana amantiin koo amantii kiristaanonni amanani. Amantiin inni dubbadha. Isiniin guddisaa qoy. Isa wangeela keenya wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos isa Maatiyos caafee jedhee kan Maatiyos caafuu dhugaa ba'aa jiruuf eenyudha? Irra deebi. Sidiga. Gaaffii kee irra deebi.